Nageenyi Waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu dubbii Waaqayyo waliin dubbachuudhaaf har'a immoo gooftaan yeroo nuu kenne yeroo kanaa wal argine ulfinni kabajni gooftaa keenyaaf haa ta'u har'a dubbii Waaqayyo isiniif qabadhee dhiyaadhe macaafa kakuu haaraa keessaa ergaa warra Xiimotewositti Phaawulos caafate ergaa lammaffaa boqonnaa sadaffaa lakkoofsa 15 haga lakkoofsa 17 kan jirudha. Isarratti har'a hagan deemee torbee yookaan immoo sagantaa isaadhaan irratti deebi'a jechuudha. Dubbisuudhaaf boqonnaa lammaffaa boqonnaa sadaffaa lakkoofsa 15 haga lakkoofsa 17 maal jedha Xiimotewos isa lammaffaa jechuudha. Lakkoofsi 15ffaan maqaa gooftaatiin nan dubbisa. Cummaa keetii jalqabee caafata qulqullaan isa Kiristoos Yesuusin amanuudhaan akka fayyitu ogummaa siif kennuu danda'u akka baratte ni beektaa jedha. Caafanni qulqullaan hundinuu gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaatti leenjisuuf dhimma ni baasa. Namni Waaqayyoo waa'ee gochuu kan danda'u hojii gaarii hundumaafis qophaa'aa kan akka ta'u ni godhaa jedha. Ulfinni kabajni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Akkuma asirraa isin dubbisee dubbii Waaqayyoo dubbii kan jedhu kun egaa sagalee kan jedhus yeroo tokko tokko macaafa keessatti interchangeable yookaan wal geeddaruudhaan waan fayyadamnuuf isa caalatti garuu akka caafannaa afaan Oromootiin dubbii Waaqayyoo jedha. Kanaaf mata dureen irratti dubbachuudhaaf deemullee hojii dubbii Waaqayyooti. Hojiin dubbii Waaqayyoo maal akka ta'e yookaan immoo dubbii Waaqayyoo kuni maal hojjeta? Sagalee Waaqayyoo kuni nama keessatti maal hojjeta? Kan jedhu maaliif naanna'ee kan ittiin dhalanne, kan ittiin jiraannu, kan ittiin mootummaa Waaqayyoo gallu dubbii Waaqayyoo waan ta'eef. Waa hundumtuu deemee dubbii Waaqayyoo keessatti jireenya kiristaanaa, jireenya namummaa keenya, jireenya hafuuraa keenya kan guddisuu danda'u, kan sirreessuu danda'u akkuma nama isinirraa isin dubbise dubbii Waaqayyooti waa hundumaaf ka'umsaa fi jireenya keenya ta'uu kan danda'u. Kanaaf yeroo hundayyuu waa'ee dubbii Waaqa irratti kan dubbaname dubbii Waaqayyoo kun maal akka ta'e duubatti deebi'ee waan tokko isinii kaasa. Waaqni yookaan immoo gooftaan akkuma dubbate macaafa kakuu moofaa keessaa seera uumamaa keessatti boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal nan jedhu Waaqayyoon jalqaba irratti bantii Waaqatiif lafa uumee jedha. Waaqayyoon maaliin uumee asumarraa akka arginu dubbii isaatiin akka uume argina. Kanaaf Waaqayyoon immoo kan uume fedhii isaatii fi parpasii isaatiif akka dubbii isaatiin uume dubbii Waaqayyoo dubbata. Waan hin jirre tokko Waaqayyoon dubbachuudhaan kan uume jechuudha. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kan sagalee Waaqayyoo waan tokko uumuu akka danda'u hubanna. Kanaaf Waaqayyoon dubbii isaa keessatti yeroo hundayyuu lafa kana uumurraa jalqabee yookaan yuunivarsii yookaan siistemii addunyaa kanarratti arginullee haa ta'u waan adda addaa uumuudhaaf Waaqayyoon dubbii isaatti fayyadamee akka uume arguu dandeenya. Kanaaf macaafni warra Ibrootaa boqonnaan 11 lakkoofsa 3 irratti Waaqayyoon yuunivarsii kana dubbii isaatiin akka uume karaa amantaatiin hin hubannaa jedha. Karaa amantaatiin hin hubanne jedha. Asuma Ibroota 1 lakkoofsa 2 irratti Waaqayyoon amma bara dhumaa kana keessa gara ilma isaatiin nutti dubbataa jedha. Yuunivarsii kan ittiin uume, Waaqa kan ittiin uume, dachee kan ittiin waa hunda Waaqayyoon kan ittiin uume karaa ilma isaatiin har'a ammoo yeroo dhumaa kanaaf yeroo bara dhumaa kana keessatti Waaqayyoon nutti dubbataa yookaan nutti dubbatee jira jedha dubbii Waaqayyoo. Kanaaf macaafa qulqulluu keenya kana yeroo laalle karaa lamaan waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barsiisa. Direct or indirect.
yookaan karaa qajeelloo ta'ee fi yookaan karaa qajeelloo hin taane yookaan immoo karaa irraa maqeen yookaan karaa itti qajeelen jechuu jennee hiikuu dandeenya. Kanaaf waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kun kakuu moofaa keessatti illee dubbii Waaqayyo kanuma dubbata. Kakuu haaraa keessatti illee kanuma dubbata. Versoota yookaan immoo sagalee dubbii Waaqayyo kana tokko tokkoon teenyee olaallu wanni keessaa nu arginu waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Lakkoofsan illee olaalle almost versoonni kumatti lakkaa'aman macaafa qulqulluu keessa jiran kuni karaa qajeelloodha yookaan immoo direct yookaan indirect karaa nama jedhe kanaan waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barsiisu. Kanaaf Waaqayyoon yeroo hundayyuu karaa dubbii isaatiin waan tokko uumuudhaaf aangoo qaba yookaan dubbiin isaa creative power qaba jechuudha. Creative power dubbii waan qabu maalidha? Dubbii Waaqayyooti. Waaqayyo wanni tokko haa ta'u jedhu hin ta'a jechuudha. Waaqayyo wanni tokko haa dhaabbatu jedhu hin dhaabbata. Waaqayyo wanni tokko haa deemu jedhu hin deema. Waaqayyo wanni tokko haa fayyu jedhu hin fayyu. Har'allee jireenya keenya keessatti Waaqayyo wanni isinirra haa dhaabbatu jedhu tokko ta'uu jiraate hin dhaabbata. Waaqayyoon geeddaramaa yeroo jedhu hin geeddara. Wanni Waaqayyoon jedhe hundumtuu jireenya keenya keessatti aangoo guutuudhaan Waaqayyoon waan dubbatuuf fiixabaa jechuudha. Dubbii Waaqayyo yeroo hundayyuu fiixabaa. Itti deebinee sirriitti ilaallaa. Kanaaf Waaqayyoon yeroo hundayyuu dubbii isaa wanni dubbate hojiirra oola. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kun kan dhufe fedhii namaatirraa miti. Fedhii namaa yookaan namoonni beektonni yookaan karaa adda addaatiin kanarraa dhufe miti. Afaan Waaqayyoo keessaa gadi bahe amma akkuma isin dubbiseen hafuura Waaqayyoon karaa namootaa kan dubbate namoonni kan caaffatani kanarraa dhufeedha malee fedhii namaatiin kan dhufe miti. Kanaaf Phexros maal jedha ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irratti namoonni Waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamuudhaan kan caaffatanii jedha. Argitanii kanaaf fedhii namaatiin kan dhufe otoo hin ta'in gara lamaan laaluu dandeenya. Gara tokkoon namootatu jecha namaatiin macaafa keenya kana caaffate. Macaafa kana kan caaffate garuu namayyuu haa ta'u malee akka caaffatan godhe maal akka caaffatan kan itti hime dubbiin isaa abbummaan isaa kan Waaqaati kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo hundayyuu Waaqa wajjin haasa'uudhaaf communication qabaachuudhaaf namni Waaqaa tokko namni Waaqa nan amana jedhe tokko yeroo hundayyuu maal qabaachuutu irra jiraata? Dubbii Waaqayyoo onnee isaa keessaa sammuu isaa keessaa yaada keessaa qabaachuutu irra jiraata saba Waaqayyoo. Namni dubbii Waaqayyoo hin beekne tokko namni dubbii Waaqayyoo faalleessu tokko namni dubbii Waaqayyoo faallaa jiraatu tokko namni dubbii Waaqayyoo bakka tokkotti sirrii dubbatee bakka tokkotti jalina dubbatu tokko namni dubbii Waaqayyoo bakka tokkotti amanee gara biraatti amantee hin qabne tokko namni Waaqayyoo har'a amanee boru dubbii Waaqayyoo hin amanne tokko akkamitti Waaqa wajjin walitti dhufeenya qabaachuu danda'a? There is no way karaan tokko jiraachuu hin danda'u. Maaliif karaan Waaqa walitti dhufuu dandeenyu communication kan qabaachuu dandeenyu Waaqayyoon karaa kan kaa'e design kan godhe karaa dubbii isaati malee karaa biraan jiru. Dubbii isaa keessatti immoo garaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos argitanii dubbii Waaqaa yeroo jennu gooftaa Yesuus Kiristoos jechuu keenya karaa hafuura qulqulluutiin jechuu keenya Waaqa abbaa Waaqa ilmaa Waaqa hafuura qulqulluu Waaqa tokko jechuu keenya. Kanaaf namoonni Waaqa walitti dhufuudhaaf Waaqa walitti haasa'uudhaaf dubbiin jiraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa dubbii Waaqayyoo beekuudhaan karaa Waaqayyoo dhufuudha. Kanaa booda namoonni karaa Waaqatti dhufuu kan danda'an. Kana ala namoonni Waaqa wajjin haasa'uu hin danda'ani, kadhachuu hin danda'ani, Waaqa wajjin walitti dubbachuu, Waaqayyoon isaanitti dubbachuu hin danda'u, isaan Waaqayyotti dubbachuu hin danda'an, kadhachuu hin danda'an, akka nama lafa kanaatti godhuu danda'u. Gaaratti sagaduu danda'u, namatti sagaduu danda'u, ofitti sagaduu danda'u, Waaqa biraa Waaqa mataa isaanii uummachuu danda'u, waan adda addaa godhuu danda'u. Kun garuu Waaqaa miti. Waaqa tolfamaadha malee. Waanni keenya waanni jiraatan garuu isa wajjin walitti dhufeenya qabaachuudhaaf, communion gochuudhaaf, relationship qabaachuudhaaf, Waaqa keenya jaalala isaarraa fudhachuudhaaf, Waaqa isa keenyarraa barachuudhaaf, hafuura isaatti keessa jiraachuudhaaf dubbii isaa gadi qabeen hubachuun barbaachisaa fi dirqama ta'a jechuudha. Dubbii Waaqayyoo kana keessatti yookaan macaafa qulqulluu keessatti akkaataa karaa 62 ol ta'uun dubbii Waaqayyoo kuni macaafa kana keessatti dubbatamee jira. Akkaataa yookaan immoo karaa 62 ol ta'uun dubbii Waaqayyoo kana keessatti caafatama. Mee waan fakkeenya tokko tokko isiniif haa kaasu. Dubbii Waaqayyoo kuni macaafa yookaan immoo seera jedhamee waamama. Macaafa seera. Argitanii Nahimiyaa 8:3 irratti Nahimiyaa maal godhe jedha dubbii Waaqayyoo uummata dhiiraaf dubartoota walitti qabee laga daarii yookaan bakka bishaanii taa'ee ganama haga guyyaatti
macaafa seeraa kana uummatatti lallabaa ture, barsiisaa ture, isaan illee hubachaa turanii jedha. Kanaaf macaafni keenya gara tokko maalidha? Macaafa seeraati. Argitee kan namni ittiin bulu, kan namni karaa ittiin qabatu, kan namni ittiin deemu. Addunyaan kun illee yeroo adda addaa yeroo seera addunyaa kana arginu wanni baay'een fudhatamanii kan seera ta'anii, seera mirga namaa, seera maalii ta'anii kan dhufanii macaafa keenya kanarraa garaa tokkoon kan gara biraatiin asirraa fudhatamaniiti. Maaliif macaafni kun waa hundaaf bu'uura. Dubbii Waaqayyoo kun addunyaa kanaaf bu'uura. Mooraalii addunyaa kanaa eeguudhaaf, seera addunyaa kanaa eeguudhaaf, seera mirga ilmoo namaa eeguudhaaf ka'umsa kan ta'u siyaasa gavarni kan godhu, kan karaatti mul'isuu danda'u, diinagdee addunyaa kan karaatti mul'isuu danda'u, jeestisi addunyaa kanaa kan karaatti mul'isuu danda'u macaafa keenya, macaafa qulqulluudha jechuudha. Kanaaf macaafa seeraa jedhamee waamamuun isaa sirriidha. Argitee macaafa seeraa jechuun kana godhii kana godhii duwwaa miti. Burqaa seerati addunyaa kanaaf. Yuunivarsiitiin kun akkamitti buluu danda'a mee ilaalaa. Galgalli yookaan halkan dukkanni aduudhaan bakka gadhiisa. Aduun dukkanaa bakka gadhiisa. Bineensonni bakka namni jiraatu hin jiraatani. Bineensonni namni itti fayyadamu nama wajjin jiraatan ta'an malee jechuu kooti. Namni bakka jiraatu jira. Argitanii qilleensi kun aduudhaan walitti hin bu'u. Yuunivarsiitii addunyaa kanaa Waaqayyoon molokilii xiqqoorraa jalqabee, maayikiroo molokilii xiqqoorraa jalqabee kan ittiin bulchu, kan ittiin gavarni godhu, otoo walitti hin bu'uun, otoo waliin faalleessin Waaqayyoon kan ittiin bulchu seera qabaa jechuudha. Seera addunyaa kanaa kan dhufe kanarraa akka ta'e seerri bishaanii, seerri qilleensaa, giraaviitiin loon addunyaa kana yookaan lafa kana ittiin gadi harkisu waa hundumayyuu Waaqayyoon kan ittiin gavarni godhu qaba. Kana caalaa garuu kan ilmoon namaa ittiin bultu, kan ilmoon namaa Waaqa ittiin galateeffattu, kan ilmoon namaa ittiin jiraatu Waaqayyoon maal godheera? Macaafa seeraa jedhee waameera. Kanaaf namiyaan uummatatti kana kan lallabu ganamarraa kaasee haga guyyaa. Kakoo haaraa keessatti illee kanuma argina. Macaafa ergaa warra Efesoon 6:17 irratti meeshaa waraanaa namni warra kiristaanaa ta'e ittiin diina isaa ittiin lolu tokko, ittiin ofirraa dhowwu tokko keessaa inni guddaan dubbii Waaqayyoo akka ta'e 6:17 argina. Meeshaa waraanaa dubbii Waaqayyoo akka ta'e. Meeshaa waraanaa dubbii Waaqayyoo kanan akka ofirraa waraanuun, ofirraa rukutuun, dubbii Waaqayyoo immoo hubachuun akka barbaachisaa ta'e. Kanaaf meeshaa waraanaati jechuudha gara biraatiin dubbii Waaqayyoo. Inni gara biraa immoo burqaa gammachuuti. Roomee 15:13 irratti burqaa gammachuuti dubbii Waaqayyoo. Argitanii dubbii Waaqayyoo kuni kan kiristaanaaf ta'u, namaaf ta'u, ilmoon namaa kan ittiin gammaddu dubbii Waaqayyooti. Yeroo baay'ee gammachuu baay'ee barbaanna, karaa baay'ee deemna. Namarraa barbaannaa, maateriyaala adda addaa irraa barbaannaa. Haga tokko gammachiisa waan argisiisuu danda'an jiru garuu ultimately gammachuu gahaan burqaa gammachuu ta'ee keenya keessaa kan hin gogne kan argamu dubbii Waaqayyooti irraa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Namni gara koo dhufe maal ta'a jedha? Namni dheebote gara koo haa dhufu bishaan bara baraa walirraa hin cinneen isa baasa. Argitanii dubbii Waaqayyooti irraa kan hubannu maalidha? Gammachuudhaaf burqaa kan ta'u, riil burqaa kan ta'u Waaqayyo irraa dhugna. Burqaan kun yeroo hunda hin gogu, yeroo hundayyuu nuuf kennama, yeroo hundayyuu nu gammachiisa. Kanaaf dubbii Waaqayyo gara biraatiin soorsii gammachuu keenyati jechuudha. Inni gara biraa immoo istaandaardii ilmoo namaati. Kondaaktii yookaan immoo amala ilmoo namaatiif istaandaardii ta'e kan tajaajilu dubbii Waaqayyooti. Tiitoo 2:5 irratti maal hin dubbatu? Namni kondaaktiin isaa yookaan immoo haalli isaa, amalli isaa istaandaardii qabatee akka jiraatu illee dubbii Waaqayyoo isa barbaachisa. Kanaaf amalaan kondaaktii yookaan immoo haala amala keenyaa sirreessuudhaaf istaandaardii kan ta'e dubbii Waaqayyooti. Kanaaf istaandaardii amala namaati gara biraatiin dubbii Waaqayyoo ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kan kana dubbatu. Gara biraatiin immoo dubbii Waaqayyoo maali? Burqaa jireenyaati yookaan immoo burqaa ilmoo jireenya ilmoo namaatiif. Kanaaf Filiphisiis 2:16 irratti maal jedhaa? Namoota warra Filiphisiis kanatti yeroo ergaa isaanii ergaadhaaf caafatu Phaawulos maal jedhaanii? Isaan keessa deemaa dubbii jireenyaa isaanitti himuudhaaf, ifa isaanitti lallabuudhaan isaan keessa jiraadhaa. Anillee bara dhumaa waan kanaan kabaja akkan argadhu, jireenya koo fuulduratti akka mul'achuu danda'u nan argaa jedha. Waan inni itti abdadhullee, waan inni ittiin of jajullee achi keessa hin argadhaa jedha. Maaliif የህይወት ቃል እንጀኑ ኩኒ ጁቢ ጅሬኛ ኩኒ ከንብርቁ ዱቢ ዋቀዮ ኬሳይ ከናፍ ገረ ብራቲን ዱቢ ዋቀዮ ማሊዳ ዱቢ ዋቀዮ ሴራ ጅሬኛ ቶከን ሞ መጫፈ ሴራቲ ገረ ብራቲን
meeshaa waraanaatti gara biraatiin, burqaa nageenyatti gara biraatiin, amala istaandaardii amalaatti gara biraatiin immoo burqaa jireenyaati. Kanaaf kana kafa fakkaata waan baay'ee kaafne irratti dubbachuu dandeenya. Garuu dubbii Waaqayyo walumaa galatti wanna guddaan akka isa keessa jiru hubachuu dandeenya asirraa kaafne jechuudha. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kan macaafni keenya kuni wanna hin beekamnetu gara beekamuutti as ba'e gara dubbii Waaqayyooti. Argitanii otoo macaafni kakuun moofan hin caafamatamin dura, otoo macaafni kakuu haaranii hin caafatamin dura wanni Waaqaa wanni beekamu hin jiru ture. Wanni Waaqaa kan beekame riviildi kan ta'e namatti kan as ba'e karaa dubbii isaatiin. Kanaaf dubbii Waaqayyoo wanni beekamne tokko gara beekamuutti ittiin dhufe jechuudha yeroo kana laalu. Kanaaf dubbii Waaqayyoo kun gara biraatiin namoota amananiif fayyina bara baraatiif ta'a. Dubbii Waaqayyoo kun namoota hin amanneef immoo firdii ta'a. Nu nama amanne waan taaneef firdii jala waan hin jirreef jireenya bara baraa waan ittiin dhaalluuf kabajni ulfinni gooftaa keenyaaf haa ta'u saba Waaqayyoo. Ammallee asirratti dubbachuu kan barbaachisu kan barbaadu tokko maali? Warri isin hin amanne dubbii Waaqayyoo warri hin hubanne dubbii Waaqayyootti amantanii gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warri hin dhufne jireenya bara baraa argattanii akka keenyatti fayyitanii cubbuu keessaniin dhiifama argachuu warri barbaadan tokko firdii jalaa warri barbaadan tokko dubbii Waaqayyootti amanaatii gara amantaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka dhuftan isin simanna. Ulfinni kabajni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Gara biraatiin dubbii Waaqayyoo maalidha? Dubbii Waaqayyoo aangoo guutuu qaba. Dubbii Waaqayyoo qulqullummaa guutuu qaba. Dubbii Waaqayyoo barbaachisummaa guutuu qaba. Dubbii Waaqayyoo gahummaa guutuu qaba. Argitanii wanni kun waan arfan amma jedhu kun waan barbaachisaa wani. Macaafa keenya keessatti utubaawwan ta'anii waan tajaajilan keessaa isaan kana. Aangoo guutuu qaba dubbii Waaqayyoo. Aangoo qixxeen qabu, aangoo gara biraatti sheerii godhuun qabu. Wanni Waaqayyoon dubbate gara dubbii isaatiin dubbii gahaadha. Gara biraatiin immoo kilaariitii qaba yookaan immoo qulqullummaa qaba. Wanni biraatti dabalamee isan tajaajilu, isan gargaaru, isa fiixam hin baasu, isatti hin dabalu. Riisarchiin ittiin dabalamu, waan namni godhu isatti hin dabalamu. Gara biraatiin barbaachisummaa qaba. Ilmoon namaa dubbii Waaqayyooti ala jiraachuudhaaf hin dandeessu. Argitanii namni bishaaniif nyaata malee akka hin jiraanne dubbii Waaqayyooti alan ilmoon namaa jiraachuu hin dandeessu. Jireenyi ishiin jiraattu illee yoo jiraate jireenya du'aa bara baraati. Waaqayyoon kanarraa nu oolcheef ulfinni isaaf haa ta'u. Gara biraatiin immoo gahaadha dubbii Waaqayyoo argitanii gahaadha sufficiency qabaa jechuudha. Wanni biraas itti hin dabalamu. Namoonni isatti waan adda adda dabaluudhaaf laadu. Kanaaf Daawit yeroo dubbatu maal jedhee Macaafa Faarfannaa 19 irratti dubbii Waaqayyoo kuni gahaadha jedhe. Sufficientidha wanni isarratti dabalamu hin jiru. Saba Waaqayyoo yeroo hundayyuu dubbii Waaqa irratti wanni dabalu hin jiru. Fedhiin keenya guddaa ta'uu danda'a. Wanni nu yaadnu yaada adda addaa ta'uu danda'a. Karaa adda addaatti fiduu dandeenya. Beekumsa namaa jiraachuu danda'a. Wannoonni kuni tajaajila mataa isaanii faayidaa mataa isaanii buusuu danda'u. Garuu gahaa miti. Gahaa kan ta'u dubbii Waaqayyoo duwwaadha yookaan sagalee Waaqayyooti jechuudha. Kanaaf wanni itti dabalu jiraachuun irra hin jiraatu dubbii Waaqayyootti. Wanni irraa xiqqeessinu illee jiraachuun irra hin jiraatu dubbii Waaqayyoorra. Maaliifi dubbiin koo gahaadhaa ittiin dabalinaa. Dubbiin koo gahaadhaa irraa hin xiqqeessinaa. Nama xiqqeessuuf nama dubbii kootti kana waan garaagaraa dabalu Waaqayyoon firdii jala kaayee jira jechuudha. Akka macaafa mul'ata Yohaannis arginutti kan itti macaafni keenya kun illee dhumarratti ittiin samaraayizii ta'ee kaahame yeroo dubbifnu wanni irraa arginu maalidha? Dubbiin Waaqayyoo kan ittiin dabalamnee fi kan irraa hin xiqqaanne ta'uusaa argina. Egaa namoonni dogoggora adda addaa keessa galu asirratti argine yoo ta'e bara baraan dubbii Waaqayyoo kana karaa sirreessuu barbaadu, itti dabaluu barbaadu, irraa xiqqeessuu barbaadu, kun asirratti akkasaa ta'u jechuu barbaadu, jenereeshinii kanarratti, seencherii kanarratti, bara kanarratti waan akka adda addaa namoonni dubbachuu danda'u. Yeroo hundayyuu dubbii Waaqayyoo hin geeddaramu, ittiin dabalamu, irraa hin xiqqaatamu, ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf aangoo guutuu qaba, yeroo hundayyuu uumuudhaaf, qulqullina guutuu qaba, barbaachisummaa guutuu qaba, ammallee gahummaa guutuu qaba. Waan tokkoof dubbii Waaqayyoo ulfinni kabajni Waaqayyoof haa ta'u. Asirratti warroota macaafa qulqulluu kan dubbii Waaqayyoo kana jallisuudhaaf barbaadan baay'eetu jira addunyaa kanarra. Fakkeenyaaf warri Mormonoo kaafne wanni isaan dubbatan maali? Macaafa mataa isaanii qabu. Kiristaan saayinsii kan jedhaman jiru, Joovaa Wiitnesiin jiru, warra baay'eetu jira. Warroonni walumaa galatti farra Kiristoos. Garuu wanni isaan dubbatan maali? Inni jalqabaa macaafa kana dhiisanii macaafa biraa barreeffatan. Macaafa qulqulluu kana keessaa akka tokko fudhatanii macaafa mataa isaanii caaffatanii macaafa Mormonan jedhamu kophaatti jira.
macaafa Christian Science jedhamee beekamu jira, macaafa Jehovah Witness yookaan warra Jehovah Witness jira, macaafa mataa isaanii qabu. Isa fudhatanii isinitti bahu yeroo dhufan karaa irratti argitan ta'a. Maaliif yeroo argitanii macaafni 66 kun gahaadha moo gahaa miti waan gahaan taane macaafa keessan barreessitanii yeroo jettanii gaafattanii deebii gahaa isinii deebisuu hin danda'ani. Garuu macaafa kanatti waan biraa akka dabalan asirraa arguu dandeessu. Fakkeenya isiniif haa kaasu. Fakkeenya warri Mormoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos obboleessa seexanaa ta'ee ture. Obboleessa seexanaati. Waaqayyoon illee isa obboleessa seexanaa godhee uume. Ilma hangafa seexana wajjin argitanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa malee waaqa waa hunda bitu waaqa qulqulluu nama qulqulluudha malee ilma obboleessa seexanaa miti hin jedhu dubbii Waaqayyo. Kanaaf isa duwwaa miti. Mootummaa waaqaa lafa kanarratti jiru waa jira. Mootummaa waaqaa gara biraa hin jiru. Heavenin biraa hin jiru. Asumatti dhumaas hin jiru warri Jehovah Witness immoo. Dubbii waaqaa faalleessu. Dubbii Waaqayyo kan jedhu maali? Bakki nu isin jiraattan bakki kuni bakka yerooti. Keessummaadha mootummaa Waaqayyoo gara biraa jira. Kan abdiin qabnu taanaan immoo kiristaanummaan keenya dubbiyyuu hin qabu kan waaqayyuu hin qabu waan tokko gatiyyuu hin qabu jedha Phaawulos yeroo dubbatu. Kanaaf warra Kiristaan saayinsii kana yeroo dubbattan riisarchii adda addaatiin dubbii adda addaatiin saayinsii adda addaatiin dubbii waaqayyoo kana sirreessuu yookaan immoo karaarraa jallisuu barbaadu. Baay'izawee dubbii waaqayyoo sirreessuu hin danda'amu jallina waan hin qabneef qulqulluu waan ta'eef gahaa waan ta'eef nama hundaaf barbaachisummaa waan qabuuf wanni sirraa hin qabu. Isaan garuu yaada isaaniitirraa ka'anii kun dabee jira sirreessuu barbaadnaa jedhanii yaaduu barbaadu. Kuni dubbii waaqayyoo faalleessuudha jechuudha. Kanaaf warri kun yeroo hundayyuu warra waaqa tolfamaa waaqeffatanidha. Warroonni kun yeroo hundayyuu karaa dabaarra warra jiranidha. Isaan illee waaqayyoon karaatti isaan haa deebisu. Garuu kun warra farra Kiristoos ta'anidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal dubbate? Kadhannaa Yohaannis macaafa Yohaannis 17 lakkoofsa 17 irratti kadhannaa dheeraa gooftaan keenya kadhate boqonnaa macaafa wangeela Yohaannis 17 irra kan jirudha. Macaafuma kadhannaa kana keessaa kadhannaa dheeraan godhame kakuu haaraa keessatti boqonnaa 17 keessatti Yohaannis akka nu rikoord yookaan caafatetti gooftaan keenya maal jedhe achi keessatti? Karaa dubbii keetiin yookaan karaa sagalee keetiin qulqulleessi. Dubbiin kee dhugaadhaa jedhe. Your word is truth. Dubbiin kee dhugaadha. Karaa dubbii keetii kanaan qulqulleessi jedhe. Maali dubbii waaqayyoo dhugaadha argitanii? Dubbii waaqayyootti wanni dabalu wanni irraa qulqulleessin hin jiru jennee dubbannu. Asirratti wanna tokko kaasuun barbaachisaa wanni ta'u maali? Dubbii waaqayyoo yeroo jedhee dubbatu jechaan word yookaan immoo sagalee jenna yeroo tokko yeroo fayyadamu afaan Oromootiin dubbii jennaa yeroo tokko immoo dubbii yookaan sagalee jennee interchangeably fayyadamna. Akkan asirraa afaan Oromoo kanarraa argetti egaa beektota afaan Giriikii nu barbaachisaa beektota afaan Hibruu nu barbaachisa kiristaanota waaqayyoon gara fuulduraa afaan Oromoon kuni karaa baay'eedhaan haga amma jiru caalaa fooyya'ee translate ta'ee nu dhiyaata jedhee na abdadhaa waaqayyoon kana hin godhaa. Maaliif baay'ee wanna baay'eetu jira gara afaanitti yeroo deemnu. Fakkeenyaaf Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko waaqayyo jalqabarra akka ture dubbii waaqayyo jalqabarra akka ture dubbata. Asuma Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 irratti Yohaannis ergaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7 irratti mul'annaa Yohaannis 19:13 irratti dubbii waaqayyo kana yeroo dubbatu waaqni maal jedha sagalee jedhee dubbata. Bakka shanan amma isinii kaase kanarratti maal jedhee dubbata sagalee waaqayyo jedha. Sagalee waaqayyo represent kan godhu bakka kan bu'u mataasaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Jalqabicharra sagalee ture sagalichis waaqa wajjin ture sagalichis illee waaqa ture kan jedhu Yohaannis kan dubbatu kuni sagalicha kan jedhu kan sagalee kan jedhu kuni mataasaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhee dubbachuu isaati. Logos kan jennee dubbannu kana jechuu keenya. Kanaaf kuni direct kan dubbachaa jiru the person of Christ kan dubbachuudhaaf deemaa jiru jechuudha. Kanaaf waa'ee dubbii waaqayyo yeroo kaafnu bakka baay'eetti macaafa abbaa gammachiisoo kan macaafa jalqaba irratti afaan Oromootti hiikame kanarraa yeroo argu akkaataa fooyya'aa qabuun akka interpreetiin irraa arga. Actually warri kunis akkaataa biraatiin immoo fooyya'aa mataa isaanii qabu garuu dubbii isaa wordii isaa yeroo kan laalu asitti abbaan gammachiisoo kan macaafni maal jedha Yohaannis tokko irratti maal jedha sagalee jedha gara biraatti irratti Ibruu macaafa Ibruu boqonnaa 4 lakkoofsa 12 fa'aa fudhattan immoo dubbii waaqayyoo jedha. Dubbii waaqayyoo albee gara lamaati. Dubbii jedha argitanii achirratti sagaleen jedhu. Kanaaf sagalee jedhee bakka itti fayyadamu qaba.
dubbii jedhee bakka itti fayyadamu qaba. Dubbiin sagaleen garaagarummaa qaba. Akka afaan Oromoo interpreete yookaan ittiin hiikame irraa kaanee olaallu sagalee yeroo jedhu mataa isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuu isaa akka ta'e. Gara biraatiin immoo dubbii yeroo jedhu dubbii Kiristoos ta'e wangeela Kiristoos kan ta'e kan inni dubbate. Yeroo baay'ee dubbii yeroo jennu karaa simpil ta'e yaaduudhaaf hiikuudhaaf yaaduutu jira. Kanaaf dubbii yeroo jennu dubbii waaqati waan inni dubbate jechuu keenya. Dubbii kan jedhu dubbii waaqatirraa kan dhufe yookaan waaqayyoon afaan isaan keessaa baasee kan dubbate kan caaffatame kan barraa'e jechuudha. Ulfinni kabajni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Akkuma nama asinitti macaafa yookaan immoo teekistii yookaan kutaa amma matsaafaa isinirraa dubbise kanarraa kaanee ilaallu waan shanan tokko kaasee isinitti dubbachuudhaaf hin barbaada. Argitanii Phaawulos nama Ximooxiyoos kanatti dargaggeessa kanatti yeroo waan kana caaffatu almost yeroo tajaajila isaa fixee yeroo waan hundi xumuramee gara gooftaa deemuudhaaf qophaa'aa jirutti akka caaffate kutaa kanarraa arguu dandeenya. Garuu maal akka Ximooxiyootti dubbataa jiru, maal akka waldaatti dubbachaa jiru, har'allee maal akka nutti dubbachaa jiru kutaa kanarraa arguu dandeenya. Maal inni kan jedhu lakkoofsi 15 mucummaa keetii jalqabee caaffata qulqullaan isa Kiristoos Yesuus amanuudhaan akka fayyitu ogummaa siif kenne sii kennuu danda'u akka barte beektaa jedha. Argitanii ogummaallee kan namaa kennu gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos illee dhufuu akka dandeenyu ogummaa nu kennuu kan danda'u dubbii waaqaati. Mucummaa keetii yookaan immoo jalqabarraa jalqabdee ogummaa kan sii kenne dubbii waaqayyoo akka ta'e hin beektaa jedhaan yaadachiisaa jechuudha Phaawulos. 16 irratti maal jedhaa? Caaffanni qulqullaan hundinuu gaggeessa hafuura waaqayyootiin caaffame. Argitee caaffanni hundinuu kan caaffame gaggeessa hafuura qulqulluutiin kan caaffatamedha yookaan kan barraa'edha. Namatu fedhii namaatiin kan barraa'e miti. Hafuura qulqulluutiin waaqayyootu caaffame. Waaqayyootu akka caaffatamu ajaja dabarse waaqayyootu erge. Isaanis maalidhaa? Barsiisuuf tokkoffaa. Barsiisuuf caaffanni waaqayyoo dubbii waaqayyoo barbaachisaa akka ta'e. Inni gara biraa balleessaa hubachiisuudhaaf balleessa namaa maal akka ta'e kiristaanummaa keessatti haa ta'u kiristaana alaa ta'u wanna jiru hundumayyuu balleessaa hubachiisuudhaaf illee dubbii waaqayyoo ka'umsa qajeelchuudhaaf illee waan dabe tokko nama karaarraa dabe kiristaana karaarraa dabe waldaa karaarraa dabe namoota karaarraa daban sirreessuudhaaf illee dubbii waaqayyoo barbaachisaa akka ta'e qajeelchuudhaaf qajeellotti illee leenjisuudhaaf erga karaatti deebi'ee booka qajeelloo kanaan illee leenjisuudhaaf akka barbaachisaa ta'e dhimma baasaa jira. Argitanii waan shanta asirra jiraa jechuudha. Asirratti dubbachuu barbaadu. Tokko tokkoon kaasee isinitti dubbachuudhaaf hin barbaada. Achi keessaa inni tokko waa'ee barsiisuuti kan kaasu lakkoofsa 16 irratti.